So kanaafu isa booda asirratti dhufnee koodii Python barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kun spider isa jedhamudha. So already fe'amee jira waan ta'eef asirratti amma fakkeenyaaf print jechuun akka siyaa'uuti C++ irratti beektanii. So print welcome to click take akkas jedheen barreessee asirratti raan yoo jedhee outputiin isaa asitti naafaa jechuudha. Kun akkuma argitanii welcome to click kan jedhu asirratti naafaa. So kun fala tokko qabnudha. Falli biraan immoo akkuma isa kanaa ta'ee browser irratti raanii gochuu dandeenya. Erga anaconda feetaniiti asirratti Jupyter notebook jettanii barreessitu isa booda browseriidhaan isinii banaa jechuudha. Asirratti isiniif banaa deemaa jechuudha bifa kanaan. So asirraa amma dhufeen kana gadi butee isinitti agarsiisa. Ni godhee Python 3 jedha versionii baay'ee qaba. Amma kan jiru gosa Pythonii keessaa Python 3 wanna ta'eef isa banaa jira. So asirratti dhufee print isuman duubatti jedheema welcome to click take achi raan ishee jettu mallattoo raaniin tuqsa booda welcome click jedhe outputiin abaaseera jechuudha akkuma isin asirratti argitan. So kun maal jedhama Jupyter notebook jechuudha. So barsiisuudhaaf keessumaa barsiisaa namni ta'e sirraa barsiisuudhaaf output isaa intermediate wanna baasuu fi namatti tolaas kana fayyadamanii configure gochuun jechuudha. So inni sadaffaan immoo falli inni sadaffaan yookaan approachiin sadaffaan asirra dhufnee mati qallattumaanii googilii irratti koolaab jennee barreessina. Koolaab jennee asirratti barreessinee asirraa yeroo inni nu dhufu new koolaab inni banna. So connectionii barbaada gaanni kuni. So asirra dhufee fakkeenyaa fi new kan jettu jirti. New notebook kan Jupyterii masammaa fakkaatti. So asirratti naa banaa jira. Gain connectionii barbaada inni kuni. Mobaayilii keessan irratti illee raanii gochuu dandeessuu jira. So koodii kiyya asitti barreessaa raan gochuuf yeroo jiru asiin kilik godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf suma amma print welcome to click quiz Gaddisa. So output yoo barbaade si raaniin godhaa. So data kana serverii Google irratti naa ergee output isaa achis deebisee fidaa jechuudha. Kanaafuu hin ariifatu inni kuni. Connectionii fast yoo qabaanne malee arifachuu dhiisuu danda'a jechuudha. So bifa kanaan hojjenna jechuudha. Output isaa kun asirratti baay'ee. So isinii fi kan isinii tolee fayyadamtu jechuudha. So ammaaf approachii sadii qabna. Tokko local installation inni kun offline ni dalaga. Internetiin yoo jiraachuu dhiise illee al tokko install goona. Inni kun immoo online dha jechuudha. So saniifuu isaa ammaa kana nan fayyadamu inni kun ni tura waan ta'eef qaxxitaama koolaabii kiyya fayyadameen achirratti isinitti agarsiisa jechuudha. So kana seelisa balleessuuf hin deema jechuudha. So akka kanaan seetaappii eega godhanne kutaa isa taan irratti immoo akkamiin koodii Pythonii akkamitti akka barreessinu waliin ilaalla. Kutaan tokkoffaan data saayinsii Python programmii kanaan xumura. Isa taan nutti fufaa malaala.